عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا على قداتي قداني لكبا ورمون جرمان جرتن إيسا جرتن ما القول جرتن مجالي تاني ما لفنا اللالي مجام في جماناكي ما جرا دبسون دنديني أنا اللي ندبسون نرانا بني جراني لكبا سدبسون دندونا انجاني جراني مناكي ما جيسي جرانا انجاني ما القول جرتن ورا جرمان جرو مالي في ربطك مالي الدرا أنا قرأت جماعة باساتي بديت أنا كمان اللي ما تكمل ليس يا مامي أخجول لنا ربي جارك أنا مرنجر ربي جارك أنا وجارية Ashama harka fuune hordoftoota daawwattoota maatii shaashee nuuftuu bakka jirtan nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin hagayu. Egaa hordoftoota daawwattoota keenya sagaleen kun akkuma dhageettan haadha mucaa Taajuu Shurrubbee haadha Gadaati jechuudha. Gadaan amma akka himamaa jirutti yeroo ammaa dhukkubsatee akka malee dhukkubsatee mana yaalaa keessa jira jedhanii haatillee na dubbisuu hin danda'u jettii kun akkuma amma argaa jirtan kana himboo yaartii dhaqaa na dubbisaa siyyuu dubbisee hin danda'u naan jedhanii Oromoon biyya Jaarman maaliif natti cadhiftanii daa'ima kiyya dhaqaa na laala abbaa isaa kabadii dalage malee daa'ima kiyyaa miti jettee eeyyee wanni isiin jette dhugaadha waan fedhellee yoo ta'u ilma Taajuu Shurrubbee kun Oromoo waan ta'eef itti gaafatamummaa kan qabu ummata Oromoodhaa biyya Jaarmanii keessa jiru daa'imni kun nama biraan qabu haadha abbaa biraan qabu fira biraa wayituun qabu firrinni biyya sanii qabu ummata Oromoo waan ta'eef ummanni Oromoo maaliif dhaqee laalle daa'ima kana dhaqaa laalaa viidiyoo kana nama hunda bira geessaa laayik godhaatii nama hunda bira geessaa xiqqaatee xiqqaatu Oromoon community in qaba community jabaa qaba jedhamee beekama community warri biyya Jaarmanii Oromoon biyya san jirtu community jabaa qabdi kanaafuu dhimmi kun dhimma sabaati waan ta'eef artistiin kun illee gaafa hin hidhamin dura ilma sabaati waa'ee aartii Oromoo irra dalagaa ture inni waan fedhellee haa ta'u sheexanni waan fedhettillee isa haa oofu garuu daa'imni kun bakka daa'imni kun miidhamuu hin qabu laallamuu qaba gatamuu hin qabu badhetti ofi qabu namni Oromoo itti dhiyaatee laaluu danda'uu qaba san qofaa miti haadha isaa Tata afurraa dhiisanii communitiin ummanni biyyattii sanii olii waa buuse haadha isaa sana kunoo biyya kana keessa jirti Masrii keessa jirti baasuun salphaadha biyya kanarra Jaarmanii nama fiduun salphaadha please sponsora ta'aa fi gara san fidaa daa'ima ofii haa guddifattu daa'imni kun garaa isinaa nyaatu maali jennaan abbaan isaa mana hidhaa keessa jira nama biraan beeku daa'ima kana faranjitu olii gad oofaa jira osoma ka inni amma dhukkubsatee yeroo amma dhukkubsatu kana miti yoo fayyaa qabaatee yoo faranjiin ka guddiftu taate faranjiin uf wallaalchifti amantii isaa wallaalchifti kanaafuu waan hundaafuu haadha isaa tanallee hin maraataa jirti wanni ta'ame haa ta'amu kunoo akka fedhaniin gara haa bahanii akka fedhaniin daa'ima isaa isiin gaafa Taajuun fudhatee deemu san itti dhiiftu hadha wanni Oromoon godhuu qabu dirqama haadhaaf daa'ima kana wal bira fiduu qaba maali jennaan akkaataan Taajuun keessa jiruu fi akkaataan daa'imni kun keessa jiru nu yaachisuu qaba daa'imni kun nama biraan qabu yoo nu biran dhaabatin yoo Oromoon tu bira hin dhaabatin nama isa gargaaru hin qabu please rabbii keessan sodaadhaati community jabatu jira jedhanii dubbatan community Jaarman tana hin jajannullee dhaga'utti jirra kanaaf community'n ummataan gaheeti dhimma kana ummataan gahee akka ummanni haadha isaa sana biyya kanaa fuudhee fi fiduuf salphaadha Jaarmanii irraa Masrii nama fiduun baay'ee salphaadha maybe isiin illee waraqaa baqattummaa mirkaneeffatteerti jechuudha dhaga'u jira kanaafuu biyya kana garas fiduu waan salphaa ta'u please fuudhaatii haadhaaf ilmoo kana waliin gayaa achiin dabalatallee
daa'imni kun yeroo ammaa dhukkubsatee mana yaalaa keessa jira jedhanii fayyaa isaa san fayyaan isaa maal keessa akka jirtu dhaqaatii ilaalaa haadhuma tanattu hima ummata Oromoo kanattu hima maaliif dirqama qabda waan ta'eef dirqama lammummaa dirqama dhiigomaa qabda waan ta'eef daa'ima kana ilaalaa dhaqaatii akka fayyaa isaa saba kana waan inni keessa jiru akkam akka dhukkubsatee inni jiru maaltu akka isa dhukkubsate tarii daa'imni kun yaada abbaa irraa rakkoon kun irra gahuu danda'a maali jennaan daa'ima kana akka isin argitanitti akka dhagaa turretti illee taajuun akka ajaa'ibaatti guddise jedhanii maybe wanni inni qara godhaafii ture san yookaan gargaarsi abbaa jaalallee abbaa sun isaa irratee daa'imni kun cinqamuu addummaan itti dhagamtee waan adda addaatiif yaada adda addaatiin hubamuu malaa maalennaan sammuun isaa sammuu daa'imaati waan hunda adda baasee waan hin beekneef please daa'ima kana yeroo gabaabaa keessatti haadha isaatiin gayaa haati isaa hin guddifti waan ta'eef homaa wanni isiin gootu hin jirtu waan ta'eef ni guddifti please taajuu rabbiin haa baasu rabbiin waan inni keessa gale sana salphisuufi rabbiin seexana itti ergee akkas isa goose san rabbiin seexana san isarraa kaasee gara nagaatii isa haa deebisu rabbiin waan keessa jiru san haa laaffisuufi nama taaduuteef rabbiin haa araaramuufi haadha mucaata jirtu kana biyya kana keessatti Masrii Kaayiroo jirti fidaa fi fayyaa daa'imaa kana laalaa waan inni keessa jiru saba kanaan gaa isiniin jedha an kana ol dubbii isiniin baay'isuun barbaadu nagaan naa jiraadha.